takka akkasitti munaan Adamaa keessa jiraachuu barbaada mana Adamaatti bitachuu barbaada ka duraan bitellee narraa diigamee maal jetti wallahi rabbi si hajjira jeso boleetitiya bitta manaa jira akkamii qaaliidha moo jiddu galeessa moo akkamii jetti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kun jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isinin jecha ani illee naga khawti alhamdulillah galata rabbi channel kee subscribe gochuu like gochuu hin dagatina ara deebina boleetii kenna kuni jirin Adamaa keessa jiraatu sarahatti yoo dhugaa dubbanne wallahi baay'ee ulfaataadha jirin Adamaa baay'ee ulfaataadha garuu moo jechuudha boleetii kiyya rabbi si hajiraachus rabbiin ambiiroo quwaa qabdu ambiiroo irratti tortee itti akaraate illee dalagattu rabbi si haa heeroo siin jedha dhugaa dubbachuuf waa'ee lafaa waa'ee bittaa gurgurtaa hoo dubbanne hin jira bittaa gurgurtaa ammallee hin jira garuu immoo lafa kaaree sun akka mallaqaatiin hin jechuudha fakkeenyaaf lafti Adamaa keessatti lafti qullaan isaatu miiliyoona 1 hanga 2 jira hanga miiliyoona 3 jira ammallee deebi'ee hin jira miti manni ol ka'ee karratti ijaaramuuf ta'ee karratti ijaaramee akkas wanna jedhe hin jira jechuudha garuu wanni ani keessattuu ijoollee keenya biyyoota Arabaa keessa jiranii hin sodaadhaaf wanni isaanii sodaadhu hin danda'an mana san bittaa hin danda'an dhugaa rabbii dubbachuuf mana san bittaa hin danda'an gonkumaa hin danda'an warri akkasitti magaalaatti qorratti yookiin immoo daangarratti ajisiitee tarii argachuu dandeetta anama akkan qabatamaan beekutti lafti qullaanoo miiliyoona 2 gadi jirtu yookiin tokkoof way yookiin miiliyoona 2 yookiin yoo daangarratti sitti argachuu dandeetta garuu immoo hanga 300 illee jira sirnaan dhageeffadha hanga 300 illee naannoo daangarratti fakkeenyaaf asii Adamaan karamaal jedhamaayyuu daangaan hin jiraa miti kinoo daangaa lafti seera qabu lafti seera fakkeenyaaf Awaashitti hin argama lafti seera qabu 400 illee hin argama 500 illee hin argama kuni lafa seera qabu Awaash irratti amma naannoo Awaash yookiin daangaa akkasii sanuyyuu akka duraanii san kaaree 200 bita kaaree 300 bitaa miti yoo ta'ellee lafa kaaree 500 akkas amma bakkaaju akkas na fakkaata akkas isinin jedha anaka hamman danda'etti mootuyyuu amma odoo xiqqoo sabartanii sabar yaani jechuun shanshanaan kun gara tokkotti deebi'ee shanamii haalli biyyaa tasgabbaa'ee yoo jedhe mootuyyuu kuni baay'ee bareedaadha akka keetti hamma sanii dalagadha hamma sanii walitti qabadha hamma dandeetti walitti qabadhu garuu gara fuulduraatti mootuyyuu akkas gochuu hin dandeettan bitachuu hin dandeettan gara fuulduraatti dhugaa rabbi amma kinoo namuu rifatee bittallee gurgurtallee ani jira miti dhaabe malee ijaarames ka gurguramu jira odoo obsitanii hamma sanii dalagatanii daangarratti bitatan korraatanii bitatan daangarratti jechuudha maaliif hin argama daangarratti Awaash irratti hin argama daangarratti hin argama ammallee warroonni amma shanshanaan kun yoo karaan itti ba'ee bira darbee warrumti lafa argatu yookiin immoo deebee gurgurachuu danda'a hin jiraa miti wantoota tokko jechuudha akkasiin jechuu barbaada kana keessatti naa beeka imuddamina waa hunduma keessattuu obsaan dalagadha waa hunduma keessattuu obsaa mallan keessa yoo walitti qabattan waa takka rakkoota kan qabu kanaaf hamma dandeetanitti carraaqaa isiniin jedha wallahi waan dhuma caala Yurooppeen yaada muraada keessan obbo namoonni hedduun magaalaa gurguddoo keessatti asii miti Finfinnee irratti bitachuuf kayaalantu jira jechuudha asii miti Finfinnee irratti Adamaa xiqqoo tana dhiisa garuu humna akkasiin qabnu nuti ijoolleen biyya Arabaa jiru humna akkasiin qabnu waggaa dheeraa nuti fudhata ka dura darbee diigame irratti yoo hamma kana ka yeroo nuti fudhatu ka dura darbe san waggaa meeqa akka xaarree akka binni beeytan jechuudha garuu amma mootuyyuu waggaa meeqa xaarree mana binna mi isinumaanuu taa'atiin yaada waggaa meeqa hudaleede mana bitta
waggaa meeqa hooda layde lafa bitta ana barnaa ajaa'iba wallahi baay'ee tokkotti jechuudha baay'ee tokkotti na dhiba obboleen kiyya gilaa wanni saraaha isinidhaam mallaqa nama keessanitti nargina abbaa fedhetti mallaqa nargin dhuguma isin jedhe abbuma fedhetti mallaqa kee irratti asitti hidhadhu jechuudha sila akka wanti baafadha isin jedhe diddan miti warra akka wanti hin qabne xitti godhi asitti hidhadhu mallaqa kee gaafa asitti hidhatte wallahi lazim attiin ijjeeramta amma waan hedduu argine jechuudha waa hedduu argina lafa kanarratti nuti biyya keessa jiraanne namni biyya keessa jiruuf biyyaan baa jiru garagarummaa gaabiti lafa kanarra jiraatte wanti atiin argine gonkumaan jirtu Itoophiyaa keessa jiraatte sanu kasi jibbullee kasi jaalatullee kawaa qabdus kawaan qabnellee hamma ati jiraattu lafa kanarratti wallahi waa hedduu arguuf deemna jechuudha kan isiniin dhaama beekasara mallaqa keessan guduunfadha isiniin galee gaaf mallaqa kee guduunfatte waa takka rakkoon takkan jiru hin godhattu waan barbaade godhatte biyya kana keessa socho'uu dandeetta nigriin socho'uu dandeetta waan biraa dhabde garuu biyya kana keessatti kasi jeesumaan jireenya ambiiroon qabaanne taana wallahi billahi biyya kana keessa jiraachuun si jibbisiisa mana hin qabaate taanan miima fakkeenyaaf laala ijoolleen tokko laalaan waa hedduu jikiyya kun na argiti ijoolleen duraan mana kiraayii maal keessa faa turan kadadhamanii dhiisanii baadiyyaattu galattu jira ollaa kenna kanan jiran ijoolleen jechuudha ambiiroo sijjeessa ati nyaata dhugii dhabe mana keessa galtuun dhabe warri kiraa mana hammam sammuu keessa jeeqa ji'a yoo atiin kafaliin hammam si tuqama maaltu sitti dhagama jechuudha kanammoo beekuu qabda wanni nama miidhu lafa kanarratti ambiiroodha hamma warri kiraamoo nama godhu beeytan jechuudha bara tokko na yaadadha ijoollee yuutuubara wayiitii yuutuubaroonni hordoftoonni isaanii jeeyite jechuudha baay'een taasisa ijoollee sani namni kunu barsi jeeqa siqqeeqa ati biyyaan baa turte waan tokkoon godhatinitti siqqe wallahi waan feete ta'ila dhugaasin jedha daa'ila manno firaasha maale madaabara afadho bule waan kee keessatti raahaa taate sammuu tasgabbeessite bishaan gurraacha dhuudde bulta waa ambiiroo kee keessatti ani wanni isin naamu akka boleeyyan kiyyaatti mallaqa keessan namatti hin kennina namarratti hin ergina isin galee namarratti hin ergin gonkuma ani kana isin dhaama hamma viidiyoo biraati walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaa naa tura like illee godha share illee godha assalaamu alaykum warahmatullahi